Akkaataa OKX irratti miimifaa itti hidhatan isin garsiisa. Jalqaba dhuftanii asirratti jechuudha. Asitti hidhan duraan waan inni jiru jecha check the task naan jaa. Yoo duraan inni connect siin jaa gaafate jechuudha. Duraan waan inni jiruuf iddoo kanatti jechuudha si garsiisa. Si garsiisa jechuudha. Iddoo kana jechuudha si garsiisa. Kanaafuu warri chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe share godhaa. Akkanatti isinii fida. Subscribe like share godhaa. Haala itti booda itti gurgurtan illee isin garsiisa jechuudha. Galatooma.